Udu Jawar Muhammad joganin qabsiisaa jedhanii ani haadha Jawar Muhammad asallaa keessaa qabsiisaa siin jedhee bare. Deemaa Jawar maal qabsiiftaa udaan kee qaba. Fokkataa harka dhiigaa ammallee waa jettaa waa dubbattaa. Anas si qabsiisaa yookaan isaa miti. Ollee miskiina fichisiiftu tapha seetaa. Himaataa. Minishaa tokko ammachisi ergee guduruu kee kan injiraan si keessa yaa'u kana. Akka sirraa cirsiisanii as darban godha. Liffaa caamu. Waan simbeene seetaa. Bukoo. Bidaata. Miskiina fichisiifta teettee nyaatta. Naalaabuu. Oi kunoo maalin? Location isaa lakkoofsi isaa wanni hundi information qabamee jira. Inni uf quban qabu amma ciisee jimaa quufee albaa. Eegi yoo inni fuudhamuu baate. Siigale irra caalaan bilbilatu isaa qabata malee bilbila qabachuun beekaa. Eenyu abbaa eenyu ta'e Jawar Muhammad bar namani maatii kiyyaa ol jalladhu bar nama eenyu olitti isa jaalladhu Jawar Muhammad gartee miti hadda garuu inni waan aan jedheef wayaa godhee fi gartee miti nama isaanillee waa jechuu danda'u miti nama isallee maqaa kaatuu miti sii galaami maaliifi Jawar Muhammad dura namummaa isaatiif arsii ta'ee fi miti ka isa jaallannuuf ka isa deeggarruufi Jawar Muhammad sababni nu isa jaallannuuf sababni nu isa deeggarruufi sababa dhugaa Oromoo keessatti agarreefi sababa Oromummaa dubbatuufi sii galaami bar haftee Jawar Muhammad bar gaafa karaa cufaadhaa ture bar Jookar gaalana isin agartan kadhe TikTok gubbaasi waliin ta'u san nama warra karaa cufaa ture san keessaa isa takka dhaloota ammaatti seetanii dhaloota gaafa Jawar Muhammad televezyiinii keessaa hin agarre sagalee isaa qofaan gartee miti waan barbaanne godhaa turreedha muka kanatti jisaa turreedha gartee miti namni bara sanirraa Oromummaa isaatiifi sii galaami dhugaa inni Oromoof qabuuf waan barbaanne akka barbaannetti jecha isaatiif gocha isaallee hojiirra oolchaa turreefi Oromummaa inni Oromummaaf dubbatuuf Oromummaaf quuqamuuf sii galaami ani qeerroo Jawaarii bari qeerroo Jawar Muhammadii baran nama kalee maqaan Jawar Muhammadii waan barbaade ta'ee jiru baradha kana ta'e siin hin jedhu malee kanaafi baanu nama gabbaanee jireenya biyya namaa keessa deemnee barhaa kana keessa dalagannu sidaa nama shamarran kenna ammattee harma ofii hoosiftuu bar qoma ofiitti qabdee ijoollee daa'immanii barnu sii galaami ani dhaggeeffadhu eenyu wanti arsiiti yanaa caalu hin jiru arsii jaalladhu of ta'u namaaf ta'a of jaalladhu nama jaalladha gaafa dogongora qabu gaafa wallaalumsa qabu gaafa ijoollummaa qabu arsii tiyya ganda kiyyarraa kaasee arsii kutaa takkatti hin dhibne gandatti gosa gosatti seenaani jechaani waan barbaadeen arrabsee ture gartee miti garuu hawaasa garaa badhatu hawaasa kiyya dhiifama gaafadhe dhiifama naaf godhe ni galami akka Oromootti illee taanaan jechuudha ila akka Oromootti illee taanaan an guyyaa takka bar nama Oromoon tun Oromoota ummata fakkeenyaaf ammoota Harargee fi Arsiitii ummata Harargee fi Wallootii miti gocha amma warri amma walitti deemamuun kun nama bar guyyaa takka ummata Wallootii ummata Walloo akkanaan jenneen bar jechaanis oo ta'e video takkatti fidame mee ani jecha Harargee ati akkanaati jedhee ani arrabtu mee takkatti naa fida miidaa kana gubba kunoo waliin jirraami akkasuma kaan Walloon jedhu mee naa fida kanaafi fuula namaa ilaaltanii gartee miti haala namaa ilaaltanii karaa badatti bakka baddutti nama waamina an nama barga'oo barbaade gastii kiyya banadhee gartee miti jechoota qoosaatiif akka qoosaatti waan barbaade dalage malee kutaa Oromoo tana kutaa takkatti waamee mee kutaa ana rabsi mee naa fida sii galaami ajandaan torbaaniin dhufa ajandaa torbaanii keessaa waan barbaade goonee jirra waa akkachuufi miti sanillee kan Harargee keessattis haa ta'u ka Jimmaa keessatti ka Arsii keessattis haa ta'u sii galaami an Arsiitii yamiidhee bar arrabaanis yoo ta'e gochaanis yoo ta'e jechaanis yoo ta'e Arsiitii yamiidhee bar Arsii irraa ba'e san haadha na dhalte sanii bar abbaa na dhale sanii bar kan irra guddaa arrabse kan irra guddaa xiqqeesse miidaa kana gubbatti Oromoo kutaa biraa irrachuudha sii galaami Oromoo bareentumaatii bar ummanni hadha wacicciree foo walii nyaatu kuni Oromoo bareentumaatii bar ummanni tuulama ummanni mancaa tuulama ummanni Jimmaaf Wallagga Booranaa kuni ummata tokko mancaa tuulama walitti hidhamee waamamoo keeyyayyee ummanni kun maqaa walii kaasa ummanni hadha dhiiga walii dhugu kuni ummata bareentumaati Harargee fi Arsii Walloodha jechuudha ummata eenyuun caala walitti aaduu danda'u akka Oromootti silaa Oromummaa walitti qabna
akka bareentumaatti bareentuma walitti qabna bareentuma keessaa hobaani ani masib komandooti ani oromticha keessaa bareentumicha keessaa ammoo ilma arseeti sii galame amma Jawaar Muhammad ganda kiyya qoratee baase annama ani eenyu mila ganda kiyya dhufatu miti an kaleessa ganda kiyya himadhe miidhaa kana gubbatti ani ilma arseeti arsicha gurraacha ilma oromtichaati gurraachicha kuushiitti ilma shaashamanneeti warra kofaleeti siin jedhee kaleessa sitti bebaran hadha son taane gaafa miidhaa fayyadamu bare Jawaar Muhammad akka dhawookaa eenyummaa kiyya na baaseeti bare Jawaar Muhammad abbaa kiyya eenyummaa kiyya baasuu danda'a garuu eenyummaa kiyya an kaleessa ofii kiyyaa baase maaliif ganda ofii saalfadhu hin qabu sanyii ofitti saalfattu hin qabdu ilma leenjisoo dhiigaati akka arsitti soo baate akka ashamanneetti soo akka gadabiitti soo akka lafarra dhadhetti soo ta'e ilma baqqalaa dawaanooti ilma haajaasan gammadaati akka shaashamanneetti soo ta'e gartee miti abbaa irraa dhadhe soo ta'e abbaa guddaa abbaa gurra guddaa gartee miti ka gandi beeku ka ollaan beeku ka firri beeku ka biyyi beeku abbaa guddaa qaba gartee miti abbaa si qaba si galami abbaa gumaa fixachuu beeku abbaa gartee miti waan barbaade godhuu danda'u woo gochi fedhetti itti gale yoo ilmi isaa waan fedhe balleessee itti gale abbaa waan barbaade fixachuu danda'u qaba akka abbaatti soo ta'e jechuudha gandallee ganda guddaa qaba jechuudha sikkoo mandoo ilma arsiiti ilma arsee keessaallee gadabdicha ilma gadabiiti gartee miti ilma baqqala dawaanooti ilma haajasan gammadaati guddisa Jawaar Muhammadi eenyu waan an jechuu hin dandeessu eenyu waan godhuu hin dandeessu garuu oromootiyaaf oromummaa kiyyatti gartee miti nan boona jecha kana kaleessallee jedhaa ture takkaati ani arsummaa kiyyaaf oromummaa kiyyaas heebuu akkadhu garuu arsummaa aanfadhe oromummaa itti aansa kanaafi bakka nu jiretti isin waamina ani eenyuunu taanaan nan jaalladha jecha ana argeen badaa jedhes naa fida ragaa wajjin jechuudha miidhaa kana gubbatti jecha awwalloon jedhellee naa fida ammoo jecha arsiin jedhe hin fidina jecha arsiin jedhe ni qaba jecha badoo mandoo tiyyaan jecha arsii tiyyaan jedhe hedduu qaba hin fidina isaanii ummanni arsii waa walii dhossaa naa dhossa ummata arsii tiyyaan jedhe sii galaami ammoo nutti dabarte oromoon jette harargeen jette walloon jette kanaan jette naa fida ragaa gartee miti arsii tiyya qoqqoodee seenaa kaleessa isin hin qabneen seenaa isin qabduun arrabsee jira viidiyoo ufii kiyya of biraa qabu qaba ka isii ka jarri waraabbattee of biraa qabdu jira wallaahi billaahi garuu mee kan ani kutaa biraa ta'e arraba kiyyarraa baafadhee waa jedhe fidaame miidiyaa kana gubbatti kanaafi ani ajandaa torbaaniin dhufu keessatti hirmaadhe waan barbaade godhe waan barbaadne laaqanne ijoollummaa fi dargaggummaa gartee miti machaadha bari gartee miti maraataa bara warri lixaa qabullee bara hojjettanillee tokkoffaadha bari rabbi miidhaa kana gubbaa nu galche malee maraaticha warra lixaati bari ani gaafa magaalaa riyaadi kanatti gartee miti eenyummaa kiyyaan jechuu gaafa magaalaa riyaadi kana kaamoleen gaafa dhufee ibroo ibsaasitti sirbu gocha badaa godheera jecha badaa jedheera arsii tiyyaan jedhee arsii tiyyaraa namne bari kaamolee dhaqee kaamolee isaan qucatti na baatee uummanni riyaadiyaa ulfaattu qucatti na baatee kaamolee wajjin jechuudha qucatti na baatee isaa waliin sirbisiisaa turte bari namni gaafsan kaamolee waliin qucatti baatan bar jookar gaallaadha bari arsiiliyyaa barka na baatellee arsiiliyyaa barka waliin caffarellee jecha badaa nuun jetteerta naan hin jenne barka leessa gocha badaa nu goote naan hin jenne barka leessa ilma keenna badaa keenna maraataa keenna jettee ofitti na qabde malee uummanni riyaa ilmi namaa I don't know ብቻ ከባድ ነውና hedduu ulfaata isin post godhamuun kun isinitti dhaga'amuun qabu wallahi wabillahi osoon arra Jawaaraan bu'aa balleessii post na godhe Jawaaritti naaruwaan wallahi billahi Jawaaritti naaru maaliif jennaan jechaan dogongoraan dubbadhe hoolaan dhugaa hin beekne qoosaan beekne nama qabdee yoo qaqaltu ta'e ይሰማኛልኝ እኔን ይሰማኛል ጋይስ arkitanii qoosaanis haa jiru dhugaanis haa jiru fidaa qaba maarree jee miidiyaa kana gubbaa zarraaf haa jiruulleedha garuu gowwaan gaafa akkas gootee fitti na aarsuun qabu poostinaan godhamuu qabu maaliif jenna
Bakka namni nu qalamaa jira waan ta'eef jechuudha. Ka illu sun dogongora jennee jira guys. Nama I don't know nama jibbeensa illu irraa qabutu na fakkaata. Akkana baabbaree itti geesse malee rabbiin natti ragaadha. Yoo gaa jiraate fidaan ilaalla malee ayina garree ka. Qalaa qabaa ajjeesaa tumaa laayivii gubbaa ta'e tumi ajjees qabi. Akkas godhi hajjau nagarree wallaayaan. Ani nagarree gaa akka maakitti yaa Oromoo. Ani yoo isin arkitan hin sobini wallahi hin agarreen. Yani nagarree gaa uummata. Waa'ee nagarreen jaayaa uummata keenya yoo jiraate fidaati taagna godhaa maxxansaa. Bari isiniin jee bar. Hin agarreen jee malee akkasii jee murteessaa hin jiru. Garuu nama Oromoodhaaf dhaabbatu ani illuun. Nama meeqa rakkana keessaa baase. Nama kofoo hin qabne kofootti uwwise. Nama shamiiza hin qabne shamiizatti uwwise. Nama meeqa gargaaree jechuu hojii isaa akkatti hojjate. Hoolayyiin har'a inkwaan gargaaruu miti. Nagarree waan isaan godhan isin garee. Yaa. Leenca fudhachuuf jettee hin odeessinii. Bexaam yasanzinaal. Osoo nuti leencaa miti. Osoo nuti saayidii qabanne lafaa fudhachuu dandeenya obboleessoo. Asirratti nagra. Osoo saayidii qabanne nuti nama hamaa taane leencaa miti lafaa fudhachuu dandeenyaan sin jechuu barbaadeeti. Nuti garuu nama shiraa fi shira Oromoo irratti hojjetu osoo ta'in nama dhugaadhaaf dhaabbatudha. Jaalattee jibbitee jechuudha. Si galee leenci xiqqaadhaa obboleessa kiyya. Leenci xiqqaadha. Dhugaan sitti hima wallahi wabillaahi. Hin arkine namni yoo jee dirqamaan lakki jechuu hin dandeessan. Fidaatiin uummatni hedduun ana qofaa miti guys warri koomantii gootan. Mee namni akka kiyyatti wanti sun isin dhabee jiru yoo jiraate koomantii takka barreessaati walumaanuu hin laallaa enne bar fidaatii hin laalla. Akkana baabbartan idiit gootanii erguu osoo hin ta'in asirratti fidaan ilaalla. Post godhaa TikTok irratti maal rakkoo qaba post godhaati fidaa. Fidaa hin laalla. Fermane con. Isin bar isinitti qabsaa'u isini qabsaa'u intaan bishaan dhoobadhee hokkeen diya ifiifi kara rabbii deemuu ga'e kai bishaan dhugillee naan hin jettan jechuu hin taatan barisin እናንተ ለምንም አትሆኑ dhugan isin hin jaami amma osoon qabsaa'u osoon dubbadhu hokkeen diya na goggoydee duuqe ammaas biratti ninja maal ta'eeti ninja rifachuu ijoollee santu na qabee jeeti eddaanu bishaan dheebuun na jira kai dhugillee namaan hin jettan jechuu kai maanki bishaan dhugii xiqqollee kokkee jiifadhu haasa illee hin jettan kaameeraa namarra qabdanii dhaabbachuu malee arramoo rifeensa wayii takka dhaadhee qululluu wayii takka dhaadhee malaaxaa fakkaadhee wallaahi bobillahi malaaxaa osoo naaree takka baadhee faa dhiiran fakkaadhaa subhaanallah mana nyene guys maakusha amma sagareetii yaa'in isinii walli isaa dhageeffadhaa hin badin koy akkasii miti koy isiniif hin wallisuu deema dhugaa rabbi isinii wallisuu deema maakusha wayye gastii nu galchii gastii seenuu barbaaddanii gastii seenuu barbaaddanii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجادا؟ نجانا قاكم.